Ashama akkam jirtu har'a gaaffii koomentii jala jiru tokkoon isiniif deebisa. Innis ani ulfaa ji'a torbaadha. Daa'imni koo dalga ciisee dhufe haalli taa'umsa daa'imaa dalga ciisee jira. Maal wayyaa rakkoon irratti uumuu qabaa kan jedhudha. Mee taa'umsa daa'ima gadameessa keessaa maal akka ta'e yoom rakkoo uumaa yoomi kan sirriitti wanti kun nama yaaddessuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Akkuma suuraa irratti argitan kana gadameessa keessa daa'imni yookaan mataan gad galagalee yookaan teessumaan taa'ee yookaan dalga ciisee dhufuu danda'a. Haa ta'u malee haalli taa'umsa daa'ima wayita ulfaa hanga ji'a 8tti murtaa'aa miti. Hanga ulfii 7-36 ga'utti haalli taa'umsa daa'imaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Murtaa'aa miti. Namas yaaddessuu hin qabu, namas hin yaaddessu. Inni jijjiirama waan ta'eef. Kana jechuun egaa teessumni daa'ima ji'a 8 gadii guyyaadhaa gara guyyaatti ni jijjiirama. Guyyaa tokko mataadhaan taa'uu danda'a, achi immoo teessumaan gadi dhiqee taa'uu danda'a. Ni jijjiirama waan ta'eef waa'ee taa'umsa daa'imaa haasa'uun barbaachisaa miti hanga ji'a 8 yookaan ulfa 7-36tti. Haa ta'u malee wayita guyyaan da'umsaa dhiyaachaa deemu taa'umsi daa'imaa murtaa'aa fi kan hin jijjiiramne ta'a. Yeroo ulfii 7-36 darbu yookaan ji'a 8 darbu bakki baay'een guddaan hin jiru waan ta'eef haalli taa'umsa mucaa fiksidii ta'a jechuudha. Yeroo kana egaa haalli taa'umsa mucaa kan inni sirriitti attenshinii namaa fudhachuu qabu yookaan haala da'umsaa irratti kan inni dhiibbaa fidu kan jedhanii murteessuun danda'amu ulfa 7-36 yookaan ji'a 8 boodadha. Sanarra gonkumayyuu faayidaan qabu. Sababni isaas guyyaatti jijjiirama waan ta'eef. Haalli taa'umsa daa'ima wayita da'umsi ga'u yookaan yeroo ciniinsuuf gara mana yaalaa dhaqanii haalli taa'umsa daa'imaa haala armaan gadiidha. Haadholiin hedduun yeroo da'umsi ga'u daa'imni isaanii kan gadameessa keessa jiru mataan gad galagaleetu akka suuratti argitanii kanatti dhufa. Inni kun taa'umsa sirriidha jedhama. Persentaan 95 akkasi. Wayita kana haadholiin ciniinsuudhaan da'uu ni danda'u jechuudha. Yoo akkas mataadhaan gad galagalee dhufe. Haadholii 100 keessa 95 akka kanaadhaan dhufu uumamuudhaan. Haa ta'u malee kan persentaa 3 ta'an haadholii 100 keessaa haadholii 3 biratti immoo taa'umsaan haala suurarratti argitan kanaan taa'ee udduudhaan gad galagalee gadameessatti galagalee jechuudha. Taa'ee dhufuu danda'a. Akkasumas miilaanis dhufuu danda'a. Miila gad ergee dursee mataa dhiisee miila gad ergee yookaan teessuma gad ergee dhufe akkaataa nutti deessu kan murteessu haala taa'umsa mucaa kanaan dabalata ulfaatinni mucaaf kan kana fakkaatan ni murteessu. Inni sadaffaan immoo persentaan baay'ee xiqqoo ta'an kan persentaa tokko gad ta'an immoo daa'imni dalga ciisee dhufa. Akka suuratti argaa jirtan kanaan. Kun yoo yeroo hordoffii ulfaa adda ba'e ogeeyyiin fayyaa haala taa'umsa mucaa kanaa gara sirriitti fiduu danda'u. Haa ta'u malee yeroo ciniinsuu adda ba'e taanaan garuu dirqama opereeshinii danda'uu barbaachisa jechuudha. Yoo dalga ciisee dhufe. Yoo teessumaan dhufe yookaan miillaan dhufe ulfaatinni mucaa fi haalli haadhaa ni murteessa. Yoommoo mataadhaan dhufe noormaalii da'uu dandeessi. Kanaaf akkas dalga ciisee dhufnaan dirqama opereeshinii barbaachisa jechuudha. Kanaaf egaa taa'umsi daa'ima gadameessa keessa jirtu hanga 7-36tti haadholii yaaddessuu hin qabu. Hanga ji'a 8tti ni jijjiirama waan ta'eef sirrii taa'ee dhiisee rakkoo tokko hin qabu. Yeroo da'umsi ga'u garuu yeroo ciniinsi dhufu garuu haalli taa'umsa daa'imaa murteessaadha. Kan ta'uu qabu akkasumas kan hedduun qabaatan daa'imni mataadhaan gad galagalee dhufa. Kun ciniinsumaan da'uu danda'u. Yoo daa'imni teessumaan dhufe yookaan miillaan dhufe immoo ulfaatinni daa'imaa haalli gadameessaadhaan ni murteessa. Yoo ciisee dhufe immoo opereeshinii barbaachisuu danda'a. Kanaaf egaa haala teessuma daa'ima ishee ogeessa fayyaa mariisuu dandeessi yeroo ciniinsuun ga'u. Galatoomaa turtii gaarii.